namicha tokkotu baay'ee machaa'ee dhugee alkoolii baay'ee dhugee sanirraanis sijaaraa xuuxa. Bakka walumaa galatti suusidha jechuudha. Suusidhaan kan qabamedha namichoon. Yeroo kanatti yeroo machaa'ee sijaaras harkatti qabatee yeroo gaazexaa dubbisutti gaazexaa irratti barreeffamni wayii namoonni alkoolii dhugdan, namoonni sijaaraa dhugdan sombi keessan hin jiru, guggubatee kan jedhu, miidhaa akkanaa namarraan geessaa hin dhuginaa kan jedhu, alkooliis hin dhuginaa, sijaaras hin xuuxinaa kan jedhu achirratti arga. Yeroo achirra argutti lammaffaa deebi'ee akka gaazexaa ijaan hin argine kan godhe. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni seenaa Toob hundi keessaniyyuu akkam jirtu? Nageenyi koo iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabuun isinin jedha. Sattaansuudhaan hadha viidiyoo biraatiin isiniif deebi'ee jira jechuudha. Innis maalidha? Dubartoota irratti kan xiyyeeffatu yookaan mootiyyuu dubartoota irratti rakkoon akkanaa kun irra caaliin kan mul'ate jechuudha. Dhiirri mootiyyuu lakkinu ilaallatu jettanii yoo dhaggeessan bira hin tarinaa. Maaliif warra hin dhageenye sheer gochuudhaan yookaan mootiyyuu haadha keessaniif obboleeyyan haadha manaa hiriyoota keessan hundaaf viidiyoo kana biratti bantanii dhageechisuun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Lammummaa dirqama lammummaa keessanii bahuu walii yaaduun baay'ee gaariidha isiniin jedha. Nafaana toora haga dhumaatti hordofaa. Ergaan kun yookaan mootiyyuu qorannoon kun eessaa ka'e kan jennuu fi qorannoon kun Lagos State University Teaching of Hospital irraa kan argamedha jedha. Innis maalidha? Lagos State Universitytti qorannoon tokko akka ifa godhetti dubartoota qofa kaansariin qaama saalaaf kan saaxilu ibsameera jedha. Qorannoo kana keessatti Lagos State University kana keessatti jechuudha. Hospitaala Lagos State University Teaching of Hospitaala kana keessatti qorannoon akka ibsa godhetti dhibeen kaansarii kan qabu dubartoota qofa qaama saalaa irratti kan mul'ate ta'uusaa qoratee irra gahee jedha. Sababni isaas maali? Dhiiraa fi dubartoota maaltu garaagarummaa godhe? Dubartoota qofa irratti dhibeen kun mul'atu maaliif kan jedhuu fi innis sababni isaa yeroo qulqullina keenya eeggannu yookaan ammoo yeroo shaaworii fudhannutti shaamboos ta'ee saamunaan qaama dhiqannu gara qaama saalaa gara keessatti kan tumsiisamu yoo ta'e dhibee kanaaf ni saaxilama yookaan ammoo dhibee kaansarii kana saaxiluu danda'a jechuudha. Saamunaan sun saamunaa fi shaamboo, saamunaas ta'ee shaamboon qaama saalaa keenya gara keessatti gad xuqsisnu yoo dhiqannu dhibee kanaaf ni saaxilaa jedha. Akkuma jedhutti dhibee kanaaf ni saaxilaa. Yeroo shaaworii fudhannutti saamunaas ta'ee shaamboodhaan yeroo dhiqannutti qaama saalaa yeroo dhiqannutti jechuudha. Gara keessatti gad xuqsisuun dhibee kanaaf akka saaxilu isin himaa. Kanaaf jecha irraa of eegaa. Maaliif bishaan qulqulluu qofa fayyadamuun filatamaadha jechuudha. Bishaan qulqulluu qofa fayyadamuun filatamaadha. Kanaafuu dhaggeessitaniituma bira hin tarinaayi yookaan mootiyyuu akka qoosatti hin fudhatinaa. Sababni isaa saamunaas ta'e shaamboon dhaqnaan dhiqatan sababa keemikaalaa hanga ta'e of keessaa qaba. Dhuguma saamunaas ta'e shaamboon keemikaala of keessaa qaba. Kanaafiyyuu yeroo dhiqattanitti bishaan qulqulluu qofa fayyadamuu akka qabdan hubachiisee jira jedha. Dubartoota muraasa irratti qorannoon adeemsifame harki caalaan dhukkubicha akka saaxilaman ibsee jira. Qorannichi kun dabalataanis akkaataa itti fayyadaminsaa fi miidhaa moodesiiti hime. Akkaataa fayyadaminsa moodesii fi
miidhaa isaadha. Hubannoo kenneera. Moodesii fayyadamuu qaban guutumaan guututti jirbii irraa kan hojjetame ta'uu qaba. Sanirraan kan hafee aga sa'aatii 5 jidduutti jijjiiramuu qaba jedha. Akeekkachiisa ta'uu baannaan kaansariin qaama saalaaf nama saaxiluu danda'a jedha. Yeroo dubartoonni jechuudha. Dubartoonni kanarratti hin qaqqaba jechuudha. Yeroo nutti dhufutti yookaan mootiyyuu pireediin yeroo isin argitanitti jechuudha. Yeroo moodesii fayyadamtanitti moodesii tokko erga fayyadamtanitti sa'aatii dheeraa ofirra tursiisuun dhibee kanaaf ammas ni saaxilaa jedha. Sababni isaas maali? Moodesiin keemikaala of keessaa qaba. Xuriin nu irraa gadi ba'u sunis xuriidhayyuu xurii fi keemikaalli sun walitti yoo kan dabalame hanturu ta'e dhibee kanaaf saaxiluu danda'a jedha. Nubbas dhageessanii too biran tarinaati hojiirra oolcha. Kan biraa ammoo yeroo ho'aa qabannoo harmaa yookiin ammoo xiyyoo xuuxmaajaa isa jennu san jechuudha. Yeroo fayyadamnutti yeroo hunda fayyadamuun ammas dhibee kanaaf ni saaxila jedha. Yeroo raftan faa yeroo mana keessa oolte yeroo ho'aa kana keessattuu fayyadamuun ammas miidhaa qaba jedha. Dubartoonni miidhaan isaanii baay'eedha. Ta'us garuu waan jedhamu kana namoonni waan akkana kana gadhiisan jechuudha. Yookaan mootiyyuu akkuma sareen dhara hin duttu jedhe mammaaksa Oromoon. Waan wayii yeroo gadhiisan miidhaa sun maalirraa akka ka'e hubatan malee waan kana gad hin dhiisan. Kanaafiyyuu isin dhageessanii akka qosattu osoo hin taane waan jedhamu hundayyuu hanga danda'ameen hanga humni keessan isin faqqadetti jechuudha. Hojiirra oolchuun dirqama keessan jechuudha. Bakka akka duraanitti miti wanni martuyyuu akkuma barri jijjiiramaa dhufu wanni hunduu jijjiirama jechuudha. Keessattuu qabannoo harmaa yookiin ammoo xuuxmaajaa isa jennuun sanii ani sibiila of keessaa qabus jira jechuudha. Ani sibiila of keessaa qabu san safaa fayyadamuu dhiisuun barbaachisaadha. Safaa hin fayyadamina. Yeroo raftan fi yeroo mana keessa fa'aa ooltan osoo fayyadamuu baattanii gaariidha jechuudha. Kan nu garuu biyya ormaa keessa jirra akkamitti fayyadamnee hanjettanis yeroo ta'e warra nunnuu biyya ormaa irra hojjetan irra caaleen isaanii jechuudha yuunifoormiidhaan uffattan. Yuunifoormii waan ta'eef yuunifoormii jalaan bodii ishee xiqqoo ishee nama qabdu san hoo uffattan jalaan jechuudha. Yuunifoormii jalaan isa san yoo uffattan akka kiyyaaf filatamaadhaan jira jechuudha. Amma ho'aa waan ta'eef yeroo hunda kan isuma ofirra tursiistan ta'ee filatamaan ta'u isaan iyyuu yeroo manatti deebi'an warroonni haaraa baatu jechuudha. Yoo manatti deebi'an osoo irraa baasan. Kanaafiyyuu waan jedhame kun sababa wayii qabaatu malee waan gadi hin dhiifamneef irraa of eegan isiniin jedha jechuudha. Inniyyuu yeroo hundaa gaafa mana ooltan qabannoo harmaa fayyadamuu dhiisuu fi kanneen sibiila of keessaa qaban akka hin fayyadamne akeekkachiisee jedha. Kanaafi barumsa kaadhaa xumureen jira. Ani hadda tanumaan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Keessattuu waan isiniin jedhame hojiirra oolchaa yookaan immoo dhageessanii lakki anduraanillee akkanumatti fayyadamaa ture homaa rakkoo iyyuu hin agarree amma immoo maaltu dhalatee akkan jenne wanni martuyyuu bara waliin jijjiiramaa jira. Uffanni ati duraan uffattuu fi ati duraan dur bitattee too manaa qabdu amma gabaa irratti hin argamu. Kanaafuu wanni marti hin jijjiirama jechuu barbaadeeti. Moodesiis yoo ta'e handuraanitti miti. Handuraanii amma hin jiru iyyuu gabaa keessa iyyuu waan ta'eef rakkoo akkanaatiif saaxiluu danda'a. Saamunaanis ta'e shaampoon
akkasumatti bara wajjin jijjiiramaa deema waan ta'eef rakkoo akkanaa kanaaf saaxila baasuu waan danda'uuf irraa of eegaa. Wanni kun ammoo baay'ee darbeera afaanota garaagaraatiin darbee afaan Amaariffaatiinis baay'ee haasa'aa turan jechuudha. Namoota iyyuu warra dhageessan ta'a garuu irra caaliin keessan dhageessanii warra hin dhageenyeef warra haarawaa ta'eef akka irraa of eegdan. Ammallee waan badaa akkuma tanaan dura viidiyoon isinitti himu waan miidhaa qabu nama hin dhageenyeef akkan isin dabarsuudha jechuudha. Tanaan durallee akkuma isinitti himesan jechuudha. Kanaaf viidiyoo tan isin qabadhee dhufee sagalee kiyyaa irratti dhiifama. Sagaleen kiyya hin harkifata. Uumamaan harkifadha yeroo haasa'u jechuudha. Uumama kiyyaan harkifadha. Kanaafiyyuu nu wajjin harabaatiyyuu bakka nu gahee hagati sagalee takka takkaan guuraa ooltu yoom dhaggeeffannas yoo jettani homaa waan viidiyoodhaan yookaan mootiyyuu akkanatti ilaalta waan hin taaneef waan gurratti dhageessa waan ta'eef kiisii keessallee gootanii yoo dhaggeeffattan filatamaadha jedha. Galatoomaa inshaadhaaf.